Ahleen nagaan waaqayyoo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam fayyaa keessanii jirraa jirtu galata waaqayyoo ani nagaa kootii nagaa guutuun qaba waaqayyoof haa galatu. Akkam isin nagaa keessanii jirtu. Guyyaa har'aa waan ta'e isinii qabadhee dhufeen jira. Innis maal yoo jettaniif rifeensi keenya akka inni nu jalaan bubuqqaane akkasumas immoo akka inni nu jalaan caccabne bakka bifti isaallee bareedaa ta'e haala bareedaa ta'e kunoo akka kanaatti akkamiin akka nu bareedu warri barbaadan nuuf haa bareedu warri jettan akkasumas immoo baay'inni isaa nuuf haa baay'atu warri jettanii barbaadan viidiyoo koo kana hanga dhumaatti hordofaatiin jaalatamtoonni kiyyaa warri chaanaalii kiyyaa hordofaa turtan baay'ee isin galateeffadha galatooma guddaa isaa isiniin jedha. Akkasumas immoo warri haaraa uftan immoo like share subscribe godha na hordofaa isiniin jedha. Waan hundumaa waan an ofii koo fayyadamee argee irraa faayidaa arge immoo isinitti argisiisuuf anillee mooraalii godhadhee abdii godhadhee dhufeen jira. Innaa har'a immoo waan ta'e qabadhee isiniif dhufeen jira. Kunoo baay'ee jeelii kunoo kana isinii qabadhee dhufeen jira. Isinis immoo akka haga dhumaatti ilaaltanii irraa itti fayyadamtanii bu'aasaa argitanii natti himtan abdii guddaan isinirraa qaba. Innaa kunis maalinni yoo jettanii haga dhumaatti na hordofaa akkaataa itti hojjetan isaa maallaa akka jennu maal akka ta'e isinitti argisiisa na hordofaa hanga dhumaatti isiniin jedha hamma dhumaatti na hordofaa yoo isinitti tole like share subscribe godha na hordofaa isiniin jedha jaalleewwan kiyya haga sitti turtiin keessan na wajjiniin. Kunoo amma gara hojii isaatti yoo gallee kunoo talbaa haga isin barbaachisu an ammaaf kanan barbaadu kunoo kanadha. Maankaa shayiitti bakka maankaa shayii sadii akkana barbaade maankaa shayii guddaa jechuudha. Kunoo kanatti sadiidha. Hanna gahuu jechuudha. Ani haga na gahuu na barbaachisudha. Darbees immoo kunoo qurunfulliidha. Qurunfulli immoo maankaa guddaasaa tokkodha. Ani haguma na barbaachisa isinillee haga rifeensa keessanii haga isin gahe hanga nu gaha jettanii itti yaaddanii kunoo amma wal keessa godheen akkaataa itti hojjetadhu jeeliisaa akkatti itti baafadhu isin argisiisa isiniin jedha. Kunoo amma biridistii qopheeffadhee jira. Biridistii qulqulluu ishee hanuma manarraa qabdanii jechuudha. Kunoo amma as naqee egaa as naqeetii bishaan immoo danfifadhee jira. Kunoo ho'iseetaniini itti naqadhee isin argisiisa. Kunoo bishaan isaa birciqoo tokko walakkaa akkas birciqoo lama haguma isinitti tole qopheeffattu ibiddarra kaawwadhe. Kunoo amma ibiddarra kaawwadhee isin argisiisa isiniin jedha. Haala kanaan bishaatee maalirra akka inni gahus immoo walumaan na hordofaa walumaan ilaalaa isiniin jedha na hordofaa. Yoo isinitti tole like share subscribe godhaa na hordofaa isiniin jedha jaalleewwan kiyya. Amma wanti ani itti naqachuu barbaadu kunoo olive oilii yookiin olive oil extra virgin olive oilii yookiin immoo weeraa zayituunii isa jedhanii akkasumas immoo kunoo parcheesii kana yoo ilaaltanii coconut oilii jechuudha. Ani kana barbaade yeroo hundumaa kanan itti fayyadamu kana coconut oilii kuni isini waan barbaadan zayituma mana keessaa qabdan waan barbaadan itti godhachuu dandeessu. Innaa ani ammaa fi haga na gahu bichaa akkuma rifeensa kiyyaa haga rifeensa kiyya kunoo haga rifeensa koo naa laaffisuu danda'u yookiin immoo haga baay'ina rifeensa koo itti godhadheen jira. Kunoo zayituunii yookiin immoo weeraa zayitii kanas immoo haga na gahee itti naqadhaa jechuudha. Kunoo bakka ani kanarra darbaa ittiin godhu xiqqoo ishee coconut oiliinis zayitiin koo kunis xinnoo ishee yeroo inni wal nyaatee bareede kana calaladhee isin argisiisa. Kunoo kana fakkaata.
haala kanaan bareedee jira. Isiniin jedha jaallatamtoonniif kabajamtoonni kiyyaa yoo isinitti tole like, share, subscribe go'aa na jajjabeessaa. Gara fuulduraattis akkanuma hedduu baay'ee isin argisiisaa isiniin jedha. Amma haga xumuraana hordofa. Inoo amma haala kanaan baay'ee danfee bishaate baay'ee bisheessee jira. Kun haala kanaani. Kana fakkaata. Inoo amma irraa baasee jira. Kunoo kana fakkaata. Yoo ho'aatti daftanii calalattan malee wanti suni wal harkisa jeeliidha. Kunoo shakaala yookiin immoo kunoo waan akkasii fakkaata. Yeroo qabbanaa walitti sixiq waan ji'uufi daftanii calalachuu qabdu jechuudha. Amma ho'aa waan ta'eef calala'ee isin argisiisa. Kunoo haala kanaan calala'ee jira. Kanitti bareedee jira. Yoo amma calaluu baattan fooxaa keessaa isiniin ba'u. Fooxaa keessatti illee liqiqi je'ee bakka baay'ee isinii dhoqona. Amma kun yeroo qabbanaa jeelii ta'a. Ijaa inni jeelii ta'uuf jecha amma ho'aasaatti yoo calalattan garuu baay'ee bareedaadha. Amma yeroo ilaaltan kunoo kana fakkaata. Bitani. Amma yeroo inni haalaan bareedee qabbanaa'u immoo diba'ee isin argisiisa. Na hordofaa hammanaa qabbanaa'utti jechuudha. Baay'ee qabbanaa'uu barbaachisa. Ho'aa hin dibadhu. Yeroo diba'u isin argisiisa. Kunoo amma deebi'ee dhufeen jira. Dibadheetaniin hunduma isaa isinitti argisiisa. Akkaataa itti dibadhullee isin argisiisa isiniin jedha. Rifeensa kiyyaa bakka afuritti godhee reefuun hiika. Amma gara dibachuu isaatti gallassineen jedha. Kunoo akkanatti fakkaata. Jeeliidha. Baay'ee tokko namatti tola. Bifti isaas kunoo kana fakkaata. Kan akka bunnii fakkeessa ishee qurunfulliidha. Qurunfullii zayituunii fi kokonaat oiliidha. Garuu isin zayita barbaadan wanta manaa qabdan gochuu dandeessu. Mula dirqaman qabu jechuudha. Kuni sila qal'aa ture. Qal'aadha. Yeroo ani calale sana baay'ee qal'aa ture. Amma garuu kunoo haala kanaan akkasii wal harkisa jeelii ta'a. Akkuma shisma aloo beeraa sana fakkaata. Haala baay'ee ta'een namatti tola. Amma dibadhee isin argisiisa. Na hordofaa isiniin jedha. Basma. irra caalaa yeroo dibattanii keessa isaa baay'ee barbaachisaadha. Bas rifeensa isaa bichaa otoo hin taane waan hundaa yeroo dibannu keessa isaa yoo nu tuqe
barbaachisaadha. Buqqee isaati irra caalaan fi qarqara isaa kana maasaajii tolchitanii dhaga dibattanii haala kanaan akkasitti maasaajii gootu. Tolchitanii kanasaa buqqee isaa toshaa maasaajii godha. Barbaachisaa inni guddaan buqqee isaa maasaajii godhuu qabdu. Maaliif akka nu fayyaduuf jechuudha. Hanga qarqara isaa kun haga qarqara isaatti kanatti tolchitanii itti dibuu qabdu. Kunoo kanas haaluma kanaan sirriitti maasaajii barbaachisa. Kanas walirraa akkasitti hiikaatee akkasitti walitti qunqulaasaatti miti otoo hin taane akkasittiin wal nyaachisuu qabdu. Isa kanallee jechuudha haala kanaan qarqara isaas akka faayidaa qaba. Baay'ee faayidaa qaba. Dura mataa rifeensa kiyya harkaan qabuu hin danda'an. Haninni yaa'ee uumu jechuu filuullee sodaadha ture mataa makooti an ofii kootiin jechuu. Kunoo haala kanaanii kunoo amma haalumanii isa asiinii dibetti asiinis haaluma kanaan hin dibe. Maaliif viidiyoo hundasaa yoo isin argisiise viidiyoon isinitti dheerata. Viidiyoo yeroo isinitti dheeratu immoo ijoolleen mana madaamii jirtan baay'een keessanii yeroo argachuu dhiisuu dandeessu. Viidiyoo sanallee ilaaltanii xumuruu dhiisuu dandeessu. Sababa kanaaf jecha viidiyoo ani karaa tokko dheeresse karaa tokko isin argisiise haaluma karaa achiin dibattaniin immoo dibameen immoo asirraan illee haaluma kanaan dibee jira. Kunoo sirriitti maasaajii barbaachisaadha isiniin jedheera. Kunoo amma kana fakkaataa. Kunoo haala kanaan bareechee dibee jira. Kunoo gidduu isaa immoo jechuudha. Kunoo akkanatti asii qarqara isaa kunoo asaa immoo maasaajii
namoonni akka koo rifeensi keessan faaxuu qabu uumamumaan jechuudha. Uumamumaan warri faaxuu qabda nama faaxuu qaba ani asirra amma xiqqoo garuu uumamuma waaqayyo naa uumeedha. Faaxuu qaba sababa faaxuu qabuuf jecha yeroo hedduu rifeensa kiyya kunoo haala kanaan akkas godhadhee hijaaba keessatti illee yeroo hijaaba godhullee akkasitti filadha yeroo hundumaa yeroo dhoos akkasitti filadha. Naa kunoo kana fakkaataa amma irraa hafeera. Warri dibachuu barbaadan koottaa nafaana diba'aa isiniin jedha. Namatti qabbanaa dammoo baay'ee natti qabbanaa'ee dhugaa. Nah, ija kootti egaa akkasitti dibattanii kunoo peestaalii waanuma manarraa qabdan jechuudha. Naayiloonii isaa nyaatatti gallafanis godhachuu hin dandeessu. Amma ani peestaalii itti bakkaalaarraa ufutti akkasitti namni tokkollee isin hin argu. Galgali kun akkasitti shablal gootanii homaa tokko foolii hin qabu. Fooliinsaa qurunfulliin foolii yaa'u sileeyyuu hin qabu. Kokonaat ooyiliin garuu xiqqoo foolii qaba. Zayituuniin illee hin qabu baay'ee bakka fooliinsaa homaa tokko namni beeku hin jiru. Innaa amma asumarraan saayitii tokko ofirra tursine saayitii tokko qofaa ani yeroo hundumaa kan fayyadamu saayitii tokko yoo akka carraa hojii faana bahee saayitii tokko irra darbee saayitii tokko hanga saayitii lamaatti rakkoo hin qabu. Ani garuu saayitii tokko walakkaa akkasitti nan miiccadha. Akkasumas immoo miiccadhee isinitti argisiisuuf immoo haalli naa mijataa miti. Haalli naa mijatu yeroo miiccadhu isinitti argisiisuu hin dandeenye. Innaa haala kanaan itti fayyadamtanii saayitii tokko booddee miiccattu. Erga miiccattanii zayita itti fayyadamtanis immoo viidiyoo kanatti aansee isiniin ejjedha. Innaa waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u lafa nagaa oolaa bulaa isiniin jedha. Ani warri viidiyoon kiyya isinitti tole immoo laayik, sheer, sabiskiraayibii hin dagatinaa na jajjabeessaa. Gooftaan koo isin wajjiniin haa ta'u lafa nagaa. Ciao.